maal ishee ummata qoshashaa jaankii ummata barabaraan civilized hin taane dhoqqee mammaaksa malee hin beekne ummata arsii kana dhoqqee keessaa gogaa uffachuu keessaa bilisa isaan baafne mana barnootaa biyya isaanii kutaa isaanii keessatti ijaarre daggala keessaa barahaa keessaa dhoqqee keessaa isaan baafne hinaaftuu goo barbaaddi oduudhaaf mammaaksa malee ummata guyyaa tokkummaa Oromootiif olaantummaa Oromootiif ummata iyyaanne ummata dadhabdu gadhe jaarsa tokko wajjin haasa'an ture yeroo darbe lakkoofsi dhala namaa jedhe herregi dhala namaa yookaan lakkoofsi dhala namaa akkaataa inni itti bu'uura lafa taa'utu jira jedhe lakkoofsi bineensaallee akka qaba jedhe lakkoofsi seeraa bulmaataallee akka qaba jedhe kana keessaa jedhe lakkoofsa dhala namaa keessatti yoo lakkaa'amu jedhe which I was totally convinced ummata Oromootii fi beekumsaaf ogummaadhaan lakkoofsa isa jalqabaa sadarkaa olaanaa Oromoo maalummaa isaa barsiisuuf olaantummaa Oromoo lafarratti hundee isaa qabachiisuudhaaf lakkoofsa olaanaa kan qabu Wallagga jedhe dhaloota Wallaggaa Oromoodha jedhe lakkoofsa jagnummaa hamtuu fi fakkeessituu cabsuu irratti lakkoofsa lammataa kan qabu Shawaadhaa fi Harar Walloodha jedhe isaan kun kataagorii lakkoofsaanii ummata jagnoota walitti aananiidha jagna jedhe lakkoofsa olaanaa kan qaban jedhe lakkoofsi jalqabaa 1 2 3 4 5 jedheetti lakkaa'a jedhe lakkoofsi bineensaa olaanaan immoo jedhe neenca daggala keessa mootii ta'ee buluudha jedhe ittaanee jedhe qeerransa jedhe arba jedhe gafarsa jedhe looni jedhe kan kana fakkaatan ittaansee dhumarratti jedhe yeeyyii jedhe waangee jedhe ittaansee kana hundumaa lakkaa'ee jedhe saree gadhee gadaamtuu kijibduu fakkeessituu ergamtuu kun arisiijiin wal fakkaataa jedhe lakkoofsi jagnootaa ummata Oromoof sadarkaa olaanaatti waan guddaa kaffalan Wallagga Shawaa Harar Walloo Ilubbaabor Jimma kan kana fakkaatanidha jedhe gadhee keessaa jedhe nyaata nyaatanii bishaan dhuganii inni kaan dhiiga ta'ee inni kaan qaama ta'ee inni kaan udaan ta'ee baa jedhe sabni Oromoo mirga isaaf saba isaaf ummata sochoosee kan kaase ammallee mirga olaantummaa Oromootiif filmaata gochaa kan jiru midhaan dhiiga jabina jireenya saba Oromoo kan ta'e Wallaggaaf Harariif Walloon Shawaan Ilubbaabor Booranni Jimma isaan kun miidhagina jabina saba Oromoo olaantummaa saba Oromoo irra dhaabbatanii jechaadha udaan taatee kan baate immoo ergamtuu OPDO barabaraan aangoodhaaf kan wixxifattu ergamtuu yeroo hundumaa fakkaattiidhaan qabsaa fakkaachuudhaan aangootti beekumsa hin qabdu barnoota hin qabdu oduu mammaaksa akkatti nyaattuuf akkatti dhuddullee hin beektu arusii jechuun aruusa jechaadha aruusa jechuun qoshaashaa jechaadha har'a kan ummata keenya dhiiga isaa lolaasaa jirtu
aangoo hawwitu sana abbaan fedhe iyyuu haa kennuuf malee aangoo hawwitu sanaaf kan wixxifattu diinatti maxxantee lootee aangoo sana utuutti kenne akka itti baattee deemtu akka itti haasoftu afaan hin beektu afaan ishee afaan gaalaa fakkaata waan isheen haasoftu arsii jechuun ga'e ajooftu tortortu kun jibbarraa kan ka'e miti lakkoofsa arsiitu arsii jedhamti arsii jechuun qoshaashaa ga'e nama gadii jechuudha lakkoofsa Oromoo keessa hin jirtu arsiin aangoon beekumsa malee adeemu aangoon jedhamu beekumsiif aangoon sadarkaa jireenyaati aangoon beekumsa hin qabne gatii hin qabu